Akkam jirtu har'a ammoo faayidaa dhungoon qabu kan isinitti himnu ta'a. Egaa yeroo namoonni wal jaalatan lama wal dhungatan keemikaalonni fi hormoononni madda gammachuu ta'an hedduutu gadi lakkifama. Kanneen keessaa kaa doopaaminiin tokkoo fi isa hangafaadha. Keemikaalli kun kaa kutaa sammuu keessaa kan maddu yoo ta'u miirri gammachuu guddaan akka nutti dhaga'amu taasisa. Wal dhungachuu malees kaa keemikaalli kun baalota sammuu hadoochan fayyadamuu fi nyaachuunis kan maddu ta'uu danda'a. Dhungoon kaa jaalalaa fi bultii keessattis murteessaadha. Keessattuu hariiroo namaa irra caalatti walitti guduunfa. Kunis kan ta'u hormoononni endorfiinii jedhamu maddisiisuun guyyaa guyyaan gammachuu akka argannu taasisa jechuudha. Namoonni lameen haala wal dhungoo kana irratti kan hirmaatan yoo ta'e qaamni isaanii endorfiinii kana maddisiisuun daran gammadoo ta'anii daran akka walitti dhiyaatanis isaan taasisa jechuudha. Dabalataanis wal dhungachuun hormoonii oksitoosinii jedhamu maddisiisuunis ni beekama. Hormooniin kun hormoonii jaalalaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u innis jaalalleewwan gidduutti qaanqee jaalalaa bobeessuun akka waliin turan taasisuuf gargaara jechuudha. Wal dhungachuun daqiiqaa tokko keessatti kaaloorii 6 gubuu danda'a. Kana jechuun sa'a tokkoon yoo herreegne kaaloorii fiigichaa sa'a tokkoon gubamu caalaa guba jechuudha. Kanaaf ulfaatina qaamaa hir'isuuf illee gahee olaanaa qaba jechuudha. Dhungoon dhiphina hir'isuu keessatti illee gahee olaanaa qaba. Kanaaf warreen jaalallee wanta taatan yookiin immoo gaa'ela keessa jirtan haati warraaf abbaa manaa waan bu'a qabeessa ta'e kanatti itti fayyadamaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebala.